Magaalaa Adaamaatti ayyaanni cuuphaa akkaataa duudhaa isaa eeggateen sirna ho'aan kabajamee ooleeti jira. Ayyaanni cuuphaa ayyaanota sadarkaa biyyaatti kabajaman keessaa tokko yoo ta'u, keessumaa hordoftoota amantaa Ortodoksii biratti iddoo olaanaa qaba. Haaluma kanaan ayyaanichi magaalaa Adaamaa Dirree Masqalaatti sirna kadhannaa fi cuuphaatiin gaggeeffameeti jira. Ayyaanicha irratti ergaa baga geessanii kan dabarsan kutaa lallaba godina Shawaa Bahaatti duree Phaaphaasii kan ta'an eebbifamoo Abbaa Abuna Gorgoriyoos ayyaanni cuuphaa ayyaana nagaa, jaalalaa fi tokkummaa ta'uu himuun hawaasni kiristaanaa ayyaanicha inni qabu isa hin qabne gargaaruun miira jaalalaa fi obbolummaatiin akka dabarsu dhaamaniiti jiru. ሰላሙን እንጠብቀው ፍቅሩን እንንከባከበው አብሮ መኖርን እንፈልግ አብሮ መኖርን መተሳሰብ እኮ ቀረ ማን አስቀረው ማን ነው ይህንን የሚተበትበው? ስለዚህ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ወጣት ልጆቻችን፣ ጎረምሶች ልጆቻችን፣ ሽማግሌዎቻችን፣ እናቶቻችን፣ ሊቃውንቶቻችን ምነው ሀገራችን የሰላም ሀገር የፍቅር ሀገር ብትሆን ነው የሚፈለገው። መሪ ተመሪ ሁሉም በጋራ ሆኖ በመተዛዘን በመከባበር በመዋደድ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ ተፋቀሩ ነው የሚለው መጽሐፍ። ዮርዳኖስን ውሃ ከሁሉ ነገር ያጠራል። Hojii gaggeessaa olaanaa lallaba kutaa godina Shawaa Bahaa Malaaka Mihirat Qomoos Abba Gabramadiin Nugusee haasawaa taasisaniin ayyaanichi ayyaana bifa tokkummaa sabaa fi sablammootaa eegeen kabajame ta'uu himaniiti jiru. Ummanni Adaamaa keessa jiraattan, ummanni nagaa jaalattan, ummanni tokkummaa jaalattan, dammaqinna tokko malee, sodaa tokko malee, afuuffee irratti baanee, waltajjii irratti wal geenyee sagalee waaqaa kan nagaa jirru. Yaa Waaqa nu eebbisi, ijoollummaa kee nuuf kennite kana nuuf jabeessi, nullee nu jabeessi, ofitti nu dhiyeessi jennee Waaqa keenya tajaajila Waaqa keenya waaqeffannaa kan jirru maaliif Adaamaan nagaa waan taateef. Nagaa Adaamaa kanallee abbootii qofaa miti kan eegu sinitu eega, waliin eegna. Amma har'aatti amma yeroo kanaatti magaalli teenya kan beektamtu, misooman beekamti, tokkummaan beekamti, jaalalaan beekamti. Amantaa hundumtu wal kabajee, amantaan hundumtu tokko tokkoof beellama kennee waliin jiraannee waliin Waaqa keenya tasgabbeessaa, Waaqa keenya galateeffachaa, Waaqarraa eebba fudhachaa asgeenyerra kana nagaa kanallee Waaqni itti nuuf haafufu. Hordoftoonni amantichaa kabaja ayyaanichaa irratti dubbifne tokko tokko ayyaanichi karaa nagaa fi milkii qabuun xumuramuu isaatti gammachuu qaban ibsataniiti jiru.